Memammoo qormaata bara 2014 keessatti kan ba'e boqonnaa sadaffaa keessaati. Kutaa 11ffaa keessa jechuu godha. Kan ba'e immoo ilaallu. Gaaffii lakkoofsa 50 akkuma walii galaatti boqonnaa sadaffaa keessaati. Gaaffii lamatu ba'e baay'ee isaanii boqonnaa 8tti dabaleera. Ani gaaffii lakkoofsa 50 maal jedha? Which one of the following is the standard form of equation of parabola with vertex? Kan nu kenname. Vertex 4,6 and focus immoo nu kennameera negative 8,6 jechuudha kan nu kenname vertexini 4,6 akkasuma immoo focusiin keenya immoo negative 8,6 nu kenname jechuudha. Kan nuti gaafatamne maali? Standard equation of parabola with vertex 4,6 and focus negative 8,6 jalqaba irratti standard formiidhaatiin barreessuudhaa fi axisiinsaa parallel to the y axis demo axisiinsaa parallel to the x axis kan jedhu gargar baasne beekuu qabna jechuudha. Beekuu qabna. Kana gargar baasuudhaa fi bifa graafiitiin yoo hojjettan irratti ni salphachuu danda'a graafiidhaatiin jechaadha. Mee fakkeenyaaf kun xy kun y haa ta'u kun immoo x dha. X irratti 4 jira akkasuma immoo negative 8 jira. Y irratti immoo positive 6 jira. Mee asirratti vertexin keenya 4,6 dha. 4,6 jechuun iddoo kana focusiin keenya immoo negative 8,6 dha. Negative 8,6 akka kana jechuudha. Kanaafuu focusiin keenya immoo parabola keenya gidduutti waan argamuudhaaf bifa kanaatiin jira jechuudha wantichi. Kana normaal isa ta'a jechuudha otoo hin taane bifa kanaa qabaataa jechuudha parabolaan keenya. Kanaafuu axisiinsa maal jechaadha? Parallel to the x axis jechuudha. Axisiinsa parallel to the x axis dha. Maaliif axisiin parabolaa kana dha waan ta'eedhaaf maaliif focusii keenya keessaa fi vertexii keenya keessa darba waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkasuma immoo graafii kanarraati maal arganne? Parabolaan keenya gara kamitti gargaree jira jechuudha? Gara to the left jechaadha. Kanaafuu standard form of equation of parabola gaafa barreessinu jechaadha. Gaafa axisiin keenya horizontal axis gaafa ta'u jechaadha. Horizontal axis gaafa ta'u akkamitti barreeffama? Y minus k the whole square is equals to minus or plus 4p into x minus h dha. Garuu asirratti to the left dha waan ta'eedhaaf isheen kun maal taate? Minus taate jechuudha. To the left dha waan ta'eef. Asirratti gaa vertexii qabna 4,6 dha. Kana jechuun gatii k fi gatii h jechuudha. Kan biraa maal hin qabnu? Gatii p kana qofa hin qabnu jechuudha. Gatii p qofa maal gochuudha? Argachuu jechuudha. P jechuun maal jechuudha? Distance from a vertex to a focus jechuudha. Distance focusidhaa fi vertex gidduu jiru jechuudha. Kanaafuu akkamitti argachuu dandeenya? Kanarraati kan hir'isne absolute value keessa galchu, kan immoo kanarraati kan hir'isne absolute value keessa galchu jechuudha. Negative 8 minus 4 absolute value keessa gaafa galchu 12 or 4 minus of minus plus ita absolute value keessa gaafa galchu 12. Kanaafuu gatiin p meeqadha? Is equals to 12 jechuudha. Sana booda formula kana keessa galchuudha jechuudha. Y minus gatiin keessa 6 dha. The whole square is equals to minus 4 times p meeqadha? 12 into x minus 4. Kana jechuun y minus 6 the whole square is equals to negative 48 into x minus 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsa y minus 6 the whole square is equals to negative 48 into x minus 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsa daarra kan jiru kana jechuudha. Asirratti akkasii waan tokko hubattanii barbaada. Yoo vertexin keenyaa fi focusiin keenya x componentiin isaa wal fakkaata yoo ta'e x componentiin isaa jechuudha. Yeroon isiniin jedhu kunii fi kun otoo wal fakkaata ta'e maal ta'a ture? Parabolaan keenya axisiin isaa jechaadha. Parallel to y axis ta'a. As keessatti garuu y component isaa wal fakkaata waan ta'eedhaaf parabola kam keessatti jechaadha y component isaatu wal fakkaata taanaan
vertex nu kenname fi focus nu kennamerti jechuudha. Akkuma kana wantichi parallel to the x axis ta'a jechuudha. Axis isaa parallel to the x axis ta'a jechuudha. Mee amma gaaffii lakkoofsa 51 faarra kan jiru haala halluu kun 50 ture. Gaaffii lakkoofsa gaaffii lakkoofsa 51 faarra kan jiru immoo haala halluu innis boqonnuma 3 keessaati ba'e maal jedha? Which one of the following is true about the hyperbola given by hyperbola nu kenname x square over 4 minus y square is equals to 1 keessa beekan olan azzalamee gad jira tokkotu jira hyperbola nu kenname kanadha jechuudha. Hyperbola nu kenname kanadha. Salphaanumatti asirraati laalle jechuudha. Hyperbola keessatti yoo x square over a square minus y square over b square is equals to 1 yoo ta'e kun maadha? Parallel to the axis insa jechaadha. Yookaan immoo transverse axis insa parallel to the x axis dha. Yoo immoo bifa kanaatiin nu kenname immoo y square over a square minus x square over b square is equals to 1 that bifa kanaatiin yoo nu kenname immoo axis yookaan immoo transverse axis keenya parallel to the y axis ta'a jechuudha. እና isa kana sirriitti beektu irra deddeebisuun barbaachisu jechaadha. Asirratti soo gatiin a meeqadha? Jalqaba irratti it is transverse axis keenya jechaadha. Is horizontal dha asirratti no horizontal tokko kana gargar baasneerra. Inni lammaffaa irratti yeroo kamiyyuu immoo waa'ee paraboolaa haa ta'u ellipsis haa ta'u hyperboolaa haa ta'u akkasumallee isaan kana sadan keessatti jechaadha aksisii isaanii gargar baasuun dirqamadha jalqaba. Aksisiin isaanii eenyu faanadha? Kan inni parallelii ta'u horizontaalii immoo yookaan vertikaalidha kan jedhu jechaadha. Asirratti jalqaba irratti isa gargar baasneerra kan biraa irratti maal gargar baasna? Gatii a fi b dha. A ni maadha? Square root of 4 dha is equals to b ni immoo square root of 1 is equals to 1 ta'a jechuudha. እና inni kan biraani hyperbola keessatti gatiin c nu barbaachisa jechuudha. Hyperbola keessatti c akkamitti argamti? C square is equals to a square plus b square dha. Asirratti remember otoo ellipsii ta'eedha ta'e jechaadha. Ellipsii keessatti a square is equals to c square plus b square ta'a ture. Otoo ellipsii ta'eedha ta'e. Isa kana keessatti garuu nuti kan barbaadaa jirru hyperbola waan ta'eedhaaf hyperbola waan ta'eedhaaf isa kana sirriitti gargar baastanii beekuu qabdu jechuudha. Amma gaa meeqatii c barbaadnu? C square is equals to a meeqadha? 2 dha. 2 square gaafa goon 4 plus b tokkodha gaafa square goon 1 is equals to 5. So c is equals to square root of 5 ta'a jechuudha. Square root of 5 ta'a jechuudha. So amma gaa a irratti kan nu kenname irratti adaballu. A irratti maal takka nu kenname? Maal takka gaafatamne haala jechaadha. Which one of the following is true jedha gaafichi. Which one of the following is true about the given hyperbola? Hyperbola nu kenname kanadha. Sana booda it is force at this one jedha. Force ni bifa kamiitiin kennama? Asirratti kun maalanneerra x axis dha yookaan immoo parallel to x axis dha jenneerra. Kanaafuu forcein keenya bifa lamaatiin nu kennama. Inni tokko maala h minus c h plus or minus c comma k dha jechuudha forcein keenya. Kanaafuu gaa forceii kana bakka lamatti gaafa qoonnu forcein tokko maal ta'a? h minus c comma k and forcein lammaffaa immoo kun prime yoo ta'e kun immoo force normal yoo ta'e h plus c comma k ta'a jechuudha. Kanaafuu gaa forcein keenya h meeqadha? Asirratti h keenya asirratti centeridha. Centerin keenya center is equal center inni maadha? H comma k dha. Asirratti garuu h comma k hin qabnu waan ta'eef centerin isa maal jechaadha? 0 ta'a jechuudha. 0,0. Kanaaf 0 minus root 5 comma gatiin keenya maal ta'a? 0 and forcein lammaffaa immoo maal ta'a? h plus root 5 ta'a jechuudha. 0 plus
root 5,0 ta'a jechuudha. Kanaafuu foosiin keenya negative root 5,0 and foosiin lammaffaa immoo root 5,0 ta'a jechuudha. Garuu asirratti kan kenname maali? Negative 5,0 and 5,0. Kanaafuu kun maal ta'uu hin danda'u? Foosii ta'uu hin danda'u jechaadha. Birra kan jiru maal ilaallu? Kuni eerra kan jirudha ture. Birra kan jiru maal ilaallu? Birra kan jiru maal jedha? It is vertexes are jedha. Vertexi gaafa barbaannu vertexiin keenya maal ta'a? H plus or minus A, K ta'a jechuudha. Vertexiin keenya jechaadha. Sana booda vertexiin keenya inni jalqaba H minus A, K yonnaa ta'u inni tokko immoo H plus A, K ta'a jechuudha. Kanaafuu vertexiin keenya H keenya meeqadha? 0dha. 0 minus A immoo meeqadha? 2dha. Negative 2,0 gatiin kee 0 waan ta'eedhaafidha. And vertexiin lammaffaa immoo H plus A, H 0dha. A immoo 2dha. Kanaafuu 2,0 ta'a jechuudha. Vertexiin keenya meeqadha? Negative 2,0 ta'a jechuudha. Negative 2,0. Negative 2,0 and 2,0. Inni kun maal jechuudha? Vertexii keenyadha jechuudha. Kan siirra jiru immoo ilaallu. Siirra kan jiru maal jedha? It is centeries at 2,1. Centering keenya sila otoo standard isaa eeggate ta'e jechaadha. X minus H the whole square over A square minus Y minus K the whole square over B square is equals to Y dha. Kanaafuu bakka kanaa fi bakka kana asirra homtuun jiru waan ta'eedhaaf centering keenya maal ta'a ture? 0,0 ta'a ture jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Assamtootiin asirratti centering 0,0 dha waan ta'eedhaaf assamtooti gaafa barbaannu Y is equals to horizontal to the X axis dha waan ta'eedhaaf jechuudha. Asirratti negative plus or minus B over A times X dha jechuudha. Kanaafuu kana gaafa hojjennu Y is equals to B meeqadha? Negative tokkodha. Plus or minus 1 over gatiin A immoo meeqadha? Tokkodha. 1 over 2 X ta'a jechuudha. Kanaafuu asemtootiin Y is equals to plus or minus 1 over 2 X jedha jechaadha. Asitti garuu inni maal jedhe? Y is equals to 2X jedha. Kanaafuu kunillee maalatti ta'uu jechaadha? Deebiin ta'uu jechaadha dogoggora. Tole, mi amma immoo boqonnaa afuraffaa keessaatii kan beeku kutaa 11 fa'aa boqonnaa afuraffaa keessaatii kan beeku immoo ilaallu gaaffii lakkoofsa 10ffaarra jira. Akkuma walii galatti naannoo gaaffii 5tu ba'e boqonnaa kana keessaati. Gaaffii lakkoofsa 10ffaarra kan jiru haa jalqabnu. Maal jedha? Which one of the following sentence has a truth value jedha. Truth value. True has a truth value. Truth value kan qabu jechuudha. Truth value kan qabu jechuun statementii kan ta'e jechuudha. Kana jechuun true yookaan immoo false jennee kan deebisnu jechuudha. Maanis eerra kan jiru maanis selfish jedha. Namni ofittoodha jedha. Kana jechuun turuudha yookaan immoo dhugaadha jechuun dandeenya jechuudha. Namoota tokko biratti dhugaa ta'uu danda'a, namoota tokko biratti immoo soba ta'uu danda'a. Kanaafuu truth value kan ta'e immoo yookaan true qofa ta'a yookaan false qofa ta'a jechuudha. Asirratti garuu maanis selfish gaafa jedhu namoota tokko biratti dhugaa, namoota tokko biratti immoo soba ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo maal jedha? We shall win jedha. Ni moona gaafa jedhu tarii dhugaa ta'uu danda'a, tarii soba ta'uu danda'a. Gana futureedha. Kana jechuun prediction gaafata jechuudha. Kanaafuu dhugaadha yookaan sobadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanarratti illee inni kan biraan maal jedha? Man is mortal jedha. Namni ni du'a jedha. Kunoma shakkii kan hin qabne maala? Truudha jechuudha. Namni maala? Ni du'a. Tomorrow is a beautiful day jedha. Asirratti kun guyyaan boori guyyaa bareedaadha. Tarii namoota tokko guyyaa bareedaa ta'uu danda'a. Namoota tokko immoo guyyaa sobaa ta'uu danda'a. Guyyaa gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafuu beautiful day ni tomorrow is a beautiful day gaafa jedhu truth value qabaachuu hin danda'u jechuudha. Salphaanumatti caarra kan jedhu ta'a jechuudha. Maanis what? Immortal kan jedhu jechuudha. Maanis mortal kan jedhu jechuudha. Gaaffiin kan biraan gaaffii lakkoofsa 45ffaarra kan jirudha. Isa immoo wal faana haalaallu. Maal jedha? Gaaffii lakkoofsa 45ffaarra kan jiru which one of the following has a truth value?
true jedha. Truth value true kan qabu kamidha jedha. Truth value true kan qabu kamidha jedha. Mee irra kan jiru haalallu. Irra kan jiru maal jedha? P and Q implies P or Q jedha. Asirratti kan nuti beekuu qabnu yeroo kamiyyuu implication keessatti true implies false qofatu maalidha? Is equals to false ta'a. Warri kan maal ta'u hundi isaaniiyyuu dhugaa ta'u jechuudha. Kana yeroo isin jedhu false implies false yoo ta'e teetaa maal ta'a? True ta'a. Akkasumallee false implies true yoo ta'e illee maal ta'a? True ta'a. Akkasumallee true implies true yoo ta'e illee maalidha? True ta'a. Kan inni false ta'u true implies false yoo ta'e qofadha. Kan inni maal ta'u? False kan inni ta'u jechuudha. Implication keessatti jechuudha. So asirratti gaa P and Q implies P or Q jedha. Asirratti P and Q kun false tiruudha kan jennu gatiin P's ta'ee gatiin maali? Gatiin Q maal ta'uu qaba dirqama? Tiruu ta'uu qaba. Inni kun maal ta'uudhaaf? Tiruu ta'uudhaaf jechuudha. Gatiin P yookaan immoo gatiin Q lamaan isaa tiruudha taanaan immoo P or Q kun immoo yeroo hunda maalidha? Tiruu ta'a jechuudha. In case of P and Q are what? Tiruu yoo ta'an jechuudha. As keessaa immoo tokkoonsaa tiruudha ta'e tokkoonsaa immoo false yoo ta'e for example P tiruu ta'e Q immoo false yoo ta'e inni kun maal ta'a? False ta'a. Kanaaf false implies asiitii inni kun whatever yoo ta'e iyyuu maal ta'a? Iddoon kun false implies false yoo ta'e tiruu ta'a. False implies true yoo ta'e true ta'a. Akkasumallee true implies true yoo ta'e immoo true ta'a waan ta'eedhaatiif false implies true saa ta'u false true or false yoo ta'e teetaa maal ta'a? True ta'a jechuudha. Kanaafuu himni kun yeroo hundaayyuu maalidha jechuudha? Truth value isaa tiruudha jechuudha. Inni jalqabaa kun jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Kun yoo true ta'e P and Q kun jechaadha. Kun yeroo kamiyyuu maalidha? True ta'a. Kanaafuu true implies true ta'a jechuudha. Otoo isheen kun yennaan kun true ta'u kun false taate himni kun maal ta'a ture? Invalid yookaan immoo truth value isaa false true ta'u ture jechuudha yeroo hunda. Mee warra kan hojjedhaati kan diirra jiru haalaallu. Diirraati maal jedha? P implies Q implies P or Q kan jedhu maalaallu. P implies Q or implies P or and no P or Q jedha. Asirratti P implies Q for example gatiin P ni qixxeeta tiruu haa ta'u akkasumallee Q keenyallee truth value isaa tiruudha haa ta'u haa jennu. Sana booda P implies kun maal ta'a? Tiruu ta'a jechuudha. Tiruudha. Akkasumallee P or Q keenyallee maal ta'a jechuu sana tiruu ta'a jechuudha. Tiruu ta'a. Kanaafuu yeroo kana maal ta'a kuni yoo akka kanaa ta'e jechaadha. Kun maal qabaata? Truth value keenya tiruu ta'a. Garuu mee fakkeenyaatii fi P keenya false haa ta'u akkasumallee Q keenyallee false haa ta'u. P'nis Q'nis jechaadha. Asirratti gaa P implies Q gaafa jennu maal ta'a? P implies Q kana jechuun true no false implies false kana jechuun false true ta'a. Kana sana booda implies P or Q. P or Q immoo false or false maal ta'a? False ta'a. Kanaafuu inni kun immoo true implies false gaafa jennu maal ta'a? False ta'a jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'uu hin danda'u? Truth value isaa true ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu deebiin isaa asirratti A ta'a. Isin immoo B fi C irra kan jiru immoo ofii keessanii seef godhaatii ilaalaa jechuun barbaada. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 52 irra kan jirudha. Gaaffii lakkoofsa 52 irra kan jiru. Gaaffii lakkoofsa 52 irra kan jiru yeroo hojjennu maal jedha? Two statements P and Q are given jedha. Asirratti P is 22/7 is an irrational number jedha. Kun maal? Truth value isaa tiruudha jechuudha. Jalqaba laallisnee bilsuu qabna kana. Asirratti maal jedha? Q immoo the sum of two odd integers is what? Odd jedha. Kun maal? False dha. Maaliif? For example odd number kan 9 dha. 9 plus 9 otoo jenne qixxeetaa maal ta'a? 1/8. This one is not an odd number. Iddoon kun maal ta'uu qaba ture sila? Even number ta'uu qaba jechuudha. Sum of two odd integers maal ta'a? Yeroo kamiyyuu even number ta'a. Sana booda which one of the following has truth value? True jedha. P maadha? True dha. Q immoo maadha? False dha. True and negation of Q. Negation of Q maadha?
true ta'a jechuudha. Kanaafuu true and true. Kanaafuu irra kan jiru maadha kuni true ta'a jechuudha. True and true ta'a waan ta'eedha. Asitti maal jedha? P maadha? True dha. Akkasuma immoo Q'n illee maadha? Negation of Q. Negation of Q gaafa jennu Q'n keenya maal ture? False ture. Kanaafuu true or true. Kanullee maal ta'a? True ta'a jechuudha. Inni C irra jiru maal jedha? Negation of P maayini true dha. Ture negation isa gaafa fudhannu false ta'a and Q'n maadha? False. False and false, that is false ta'a jechuudha. Akkasumallee maal jedha? P and Q. P maayini true dha. Q'n immoo false dha. Kanaafuu false and true and false gaafa jennu kunillee maadha? False qabaata jechuudha. Kun false dha. Isaan kun lamaan immoo true dha. Deebiinsa dogoggora qaba natti fakkaata. Akkamitti akka jechaan ani hin beeku. Kanaafuu deebiinsa anaaf akka kootti A fi B irra kan jiru ta'a natti fakkaata. Akka kootti jechaadha. Kanaafuu deebiinsa A fi B ta'a jechuudha wal faana. Garuu gaa asirratti kan akka deebiitti fiduu barbaade A irra kan jiru natti fakkaata jechuudha. Kanaafuu deebiinsa A and B ta'a jechuudha. Kan biraan gaaffii lakkoofsa 52 maal ta'a? A and B ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 53 irra kan jiru maal jedha? Gaaffii lakkoofsa 53 irra kan jiru maal jedha? Which one of the following is the contrapositive of the statement if to anyone is a prime number and then 4 is an odd number jedha. 4 is what? An odd number jedha. Kanarratti kan isin beekuu qabdan contrapositive kan jennu for example P implies Q yoo ta'e kun normally kan nu kenname yoo ta'e jechaadha. Sana booda contrapositive kana gaafa barbaannu jalqaba irratti Q fi P kana wal jala dabarsina. Jalqaba irratti wal jala dabarsine P fi Q jechaadha. Sana booda tokko tokko isaanii negate goona jechuudha. Tokko tokko isaanii jalqaba irratti iddoo wal jala dabarsine booda bakka P fi Q jechaadha. Q'n bakka P immoo bakka Q. Sana booda tokko tokko isaanii maal goona? Negate goona jechuudha. Sana booda maal jedhee sitti if to anyone is a prime number jedhe. Kanaafuu then 4 is an odd number jedha. Kanaafuu kun maal ta'a? Wal jala dabarsina jechuudha jalqaba irratti. Kana jechuun if kana jechuun if 4 is an odd number, then 21 is a prime number. A prime number. Erga jennee booda tokko tokko santuu maal dabalanneera? Negation dabalanne. Kanaafuu if 4 is not an odd number jenna. Not an odd number, then 21 is not a prime number ta'a jechuudha. Kanaafuu filannoo kana kan qabatee jiru laallaa jechuudha. If 4 is not an odd number, if 4 is not an odd number, then 21 is not what? A prime number ta'a jechuudha. Kanaafuu siirra kan jiru kuni contrapositive isa nuu kenname kana jechuudha. Kanaafuu siirra kan jiru maal ta'a? Ansarii keenya ta'a jechuudha. Okay. Gaaffii lakkoofsa 56 irra jiru kan jiru maal ilaallu? Maal jedha? Which one of the following arguments is valid? Valid yookaan invalid jennee deebisuudhaaf premising keenya true ta'ee taanaani conclusion keenya dirqama maal ta'uu qaba? Valid ta'uudhaaf true ta'uu qaba jechuudha. Premising keenya false ta'e conclusion keenya waan barbaade ta'uu danda'a. Wanti nu gashin jiru sana. Garuu amma maadha kan nuti beekuu qabnu premising keenya true dha taana conclusion keenya dirqama maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf? Valid ta'uudhaaf jechuudha. Kanaan achi maal ta'a? Invalid ta'a jechuudha. Premising true ta'e conclusion false dha taana invalid ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf eerra kan jiru alaallu. Eerra kan jiru maal jedha? P, negation of Q. Conclusion isaa maadha? P implies Q dha. Asirratti premise sun keenya warra conclusion dha asitti nu kennamedha. Therefore dha asitti jechaadha. Isaan kun lama maadha? Premise keenyadha. Premising keenya P fi akkasuma immoo Q. Negation of Q. Isaan kun maadha? True dha. True dha jechuudha. Kana jechuun asitti Q'n keenya maal jechaadha? False dha jechuudha. Maaliif negation isaa true erga ta'eeti Q'n keenya maal ta'a? False dha jechuudha. Kanaafuu P implies what? Q jedha. P meeqadha? True dha. Implies Q'n immoo maadha? False. Kanaafuu kun
true implies false dha taana dirama akka jennetti true implies false dha taana maal ta'a false ta'a jechuudha. Kanaafuu premising keenya true ta'e conclusion keenya gati false ta'eedhaa fi wanti kun maal jechuudha invalid dha jechuudha. Invalid dha jechuudha. Kan A irra jiru kan B irra jiru maal allu B irra kan jiru maaltu nu kenname negation of P, Q, therefore P implies Q kan jedhu jechuudha. Asirratti negation of P dhaa fi Q maadha true dha jechuudha. Wanti keenya jechuudha. Premising keenya maadha true dha. Sana booda premising keenya maadha true dha. Sana booda negation of P ni true gati ta'e P maal ta'a false dha jechuudha. Therefore P implies Q jedha. P meeqadha maadha false dha implies Q keenya maadha true. Kanaaf kun immoo true value isa maadha true dha jechuudha. Kanaaf kan B irra jiru kun maal jechuudha valid dha jechuudha. Valid dha. Kan C irra jiru maal allu C irra kan jiru maal jedha P, K therefore P implies negation of Q jedha. Asirratti P dhaa fi Q ni premise keenya jechuudha. Premise keenya dha. Sana booda isaan maal true value dha. True value isaanii true dha jechuudha. Sana booda maal jedha P implies Q jedha. P maal true dha implies Q immoo negation of Q gati jedhu negation of Q immoo asitti Q true ture negation isa false ta'a jechuudha. Kanaafuu kun true value isa maal ta'a jechuudha false ta'a jechuudha. Kanaafuu kun illee maal ta'a invalid dha jechuudha. Invalid inni kan biraa D irra kan jiru maal D irra kan jiru maal jedha P, negation of Q, negation of Q therefore P and Q jedha. Asirratti P maaltu nu kenname true dha. Maaliif premise keenya dha waan jedha. Negation of Q is maal true dha. Kana jechuun Q maal jechuudha false dha jechuudha. Maaliif negation isa gati true ta'e jechuudha. Therefore P and Q kana jechuun P maal true dha and false. Gatiin Q immoo jechuudha is equals to false. Kanaaf kun illee maal jechuudha invalid dha jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha B irra kan jiru negation of P, Q therefore P implies Q kan jedhu kun maadha valid dha jechuudha. Premises true dha. Conclusion isaa maadha true dha jechuudha. Premises isaa false yoo ta'e nu wanti nu gochuun jiru jechuudha. Valid fi invalid yookaan immoo argument is valid yoo immoo invalid jennee gargar baasuudha jechuudha. Kan chapter 5 fi chapter 6 immoo viidiyoo kana qabadanii isiniif dhiyaata. Subscribe, share gochuudhaan nu deeggaraa.